Haati warraa abbaa manaa sooressa qabdu tokko abbaa manaa siitii waliin laaqana nyaachuuf dhiyeessuutti otoo jirtu balbala duubaan sagalee akkas jedhu dhageesse. Nyaanni qoonqoo koo eega gahe guyyaa tokko darbeera. Rabbumaa jedhaa na nyaachisaa. Sagalee kana yommuu dhageessu laaqana dhiyeessuuf qopheessite lafa keessee nama miskiina kanaaf waan nyaataaf dhugaatii kenniteefi yommuu deebitu abbaan manaa ishee dallansuudhaan guutamee sagalee ol ka'aadhaan anarra kadhataa tokkotu sii caalee na ciicattee ituun taa'uu kadhataa nyaachifte jechuun itti ka'e. Isiinis nyaanni qoonqoo koo eega gahee guyyaa tokko darbeera namni jedhu ituu dhaabbatu akkamittiin nyaatama jedheenii jette. Innis aariidhuma silaa keessatti ta'ee si arguu hin barbaadu kadhatichaa waliin deemi jedhee itti dubbate. Kun hundi yeroo ta'u kadhatichi balbala taa'ee dhaggeeffachaa ture. Onni yaadda'aa ta'een akkas jedhe. Yaa Rabbi, rakkoon koo anarra darbee bultii namaa jeeqootti yoo ga'e jiruun na gahe yaa gooftaa koo na ajjeesi na balleessi jedhee ofitti kadhataa fi of abaaraa naannoo sanarraa deeme. Haati manaa dhiifama gaafattus isirraa fuuchuu hin dandeenye. Jaarsummaan dubbatamus dubbiin isaa kadhatichaa waliin deemi kan jedhu qofadha. Hedduu yaaltus waa tokko gochuu waan hin dandeenyeef waa mara isaaf dhiiftee fira isii biyya fagoo jiranitti galte. Waggoota 4 booda yeroo lammaffaatiif abbaa manaa sooressatti heerumte. Jiruu gammachuun guutames jiraachuu eegalte. Ituma waliin jiraatanii guyyaa gaafa tokko ituu laaqana dhiheessuutti jirtu sagalee nyaanni qoonqoo koo eega gahee guyyaa tokko darbeera. Rabbumaa jedhaa na nyaachisaa jedhu yeroo dhageessu bakka dhaabbatteetti goggogdee hafte. Waggoota 4 dura jechi kun bultii koo diigee jira. Hammas na duuka dhufe jette. Garuu yeroo sana rabbii jechan godhe. Har'as rabbumaa jechan godha jechuun laaqana qopheessite lafa kaa'uun namicha kadhataa sanaaf waan nyaataaf dhugaatii qabattee gara ulaatti tarkaanfataa gara fuula abbaa manaa ishee yeroo ilaaltu fuulli isaa gammachuudhaan guutamee akkas jedhe. Rabbi sirraa haa jaallatu. Jecha isaa kana yeroo dhageessu ofitti amanamummaa guutuu ta'een gara balbalaatti adeemtee nyaataaf dhugaatii sana kadhatichaaf kennite. Garuu yeroo as deebitu imimmaan maddii isiirra dhangala'aa yaaddoon isii haguugeera. Abbaan manaa ishee maal inni maal taate maaliif boossa jedhee gaafate. Isiinis waggaa 4 dura abbaa manaa sooressa tokkotti heerumtee jiraataa akka turtee fi sababaa adda bahiinsa jaraa himtee fi kaatee akkas jette. Kadhataan hamma ulaa keenyarra ture abbaa manaa koo duraanii sanidha. Foon irraa dhumee lafeedhaan deema. Uffanni qaama isaa sirriitti haguugulleen irra hin jiru. Qaamni isaa sun irraa dhumeera. Haala isaa argeen onneen na cabe. Waan ijji koo arge amanuun natti ulfaatee jannaanan boohaa jiraa jetteen. Innis dubbii isii kana yeroo dhagahu akkas jedhee waggoota 4 dura ulaa mana keessanii kadhataan dhufe sun anadha. Sababaa ati nyaataaf dhugaatii naa kennu keetiif waan si mudate yeroon argu akkas jedheen ture. Yaa Rabbi, rakkoon koo anarra darbee bultii namaa jeeqootti yoo ga'e jiruun na gahe yaa gooftaa koo na ajjeesi na balleessi. Garuu Rabbiin hin feene karaa ani hin beekneen qabeenyaa natti bane nan duroomes. Sana booda yeroo lammaffaatiif yaa Rabbi, anaa jecha qaallittee bultii sii dhabde sana argee qabeenya koorraa hangan kennuufitti addunyaarraa nan kaasin jedheen rabbii koo kadhadhe. Rabbiin koo ammoo irrayyuu caalchisee haadha manaa koo si godhee na fide jedhee adda isaa lafa kaa'ee rabbii isaatiif sujuuda galataa yeroo bu'u. Isiinis imimmaan sii maddii isiirra dhangala'aa ilaaltii. Kan nama dinqu abbaan manaa isii inni duraa kadhatichaa waliin deemi jedheenii ture. Kan ta'es sanuma kadhatichi abbaa manaa, abbaan manaa immoo kadhata. Ajaa'iba hojii Rabbi.